akkaataa itti namni tokko siistima ijaaruu danda'u irratti barumsa dabalataa isinii kenna. Sooshaal neetworkii ijaaruudha. Mana kana keessatti baay'ee bu'a qabeessa kan ta'e. Sun immoo siistima ijaaruu jedhama. Siistima ijaaruun immoo yeroo kamiyyuu galii guddaa kan argamsiisudha jechuudha hojii kana keessatti. Namni siistima kana ijaaruu danda'u nama ejentii ta'edha. Sooshaal neetworkii yookaan garee hawaasaa namni ijaaruu danda'u nama dursee ofiisaa ejentii ta'edha jechuudha. Kanaaf ejentiin maali? Achirraa yookaan ejentiin tokko gaafa ejentii ta'e kaasee dirqama sirraa eegamutu jira. Nama afeeruu qaba. Yoo xiqqaate hoostii namni 5 isa jalatti hojjechuu danda'utu irra jira. Inni lammaffaa immoo sa'aatii 10 ol torbanitti tamsaasa kallattii karaa paartiis haa ta'u karaa laayifii tamsaasuu qaba. Maaliif jennaan namoonni dhufanii isa biratti galmaanii hojjetan kun barumsa barbaadu. Kan inni barsiisuu danda'u immoo eessatti kunoo paartii baneeti yookaan laayifii galeeti. Sana hojjetaa jiraachuuf hin jirree isaa adda baasuudhaaf pilaatfoormiin maal godha jechuudha. Namni kun biroodkaastii inni godhee sa'aatii 10 ol ta'u mirkaneeffata jechuudha torbanitti. Itti gaafatamummaa kana qabdu jechuudha. Siistema namatti tolu baay'ee qaba pilaatfoormiin kun. Maal gochuu dandeessu? Bantanii cuftanii mana nama kan biraa deemuu dandeessu. Yeroo isin ol darbattanii baatan kallattiidhumaan laayifiin keessan banamee dhuma ta'a. Akkuma kan koo kun amma sa'aatii 24 taa'u, kan keessanis sa'aatii 24 taa'uu danda'a jechuudha. Egaa ejentiin tokko akkamiin garee ijaaruu danda'a? Isa jedhu jechuudha har'a kan nuyi barannu. Jalqaba nama afeeruudha. Liinkii keetiin nama afeertee namni afeeramee dhufe sun galmee xumuree gara hojii kanaatti yeroo darbu achumaan maa ejensii isaa keessatti ID kee akka inni barreeffatu goota. Kana jechuun nama sana hoostii gootee jechuudha. Jalqaba ni afeertaa namni sun akka afeerameen gara hojii kanaa seenee hojjechuudhaa fi akkaawuntiin isaa aktiif ta'uu qaba. Akkaawuntii isaa aktiif gochuudhaaf immoo situ jira jechuudha. Deeggarsa kana hunda gootee fi maa ejensii isaa keessatti ID kee akka barreeffatu goota. Hojiidhuma kana hojjettu warra ejentii taatan. Liinkii keetiin nama afeertaa nama dhufe sana akkaawuntii isaa sirriitti akka inni banatu taasiftaa. Namni tokko hoostii kee ta'e jechuun immoo garee keetti dabalameera jechuudha. Waan sii gali barsiisu waan siin galin immoo nama biraa akka inni gaafatuuf illee bakka leenjiitti fiduudha. Namni sun yeroo ejentii ta'u ammallee innis waanuma samma hojjette kana hojjeta jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa afeerraa irraa jalqaba. Afeerraan immoo liinkii keetiin jechuudha. Namni liinkii keetiin dhufe sun gareedhuma kee keessatti akka inni dabalamu goota. Isin immoo isaanirraa faayidaa argattan maa inni riwaardii liinkii riwaardii waan jedhamu jira. Yeroo isaan hojii hojjetan badhaasa argattaa. Itti aansuudhaan immoo hojii isaan hojjetan irraa koomishiniin sii kaffalamaa jechuudha. Egaa asitti namoonni baay'een ejentii nama gochuu hin jaallatan. Har'a gaggabanii si fudhatu. Ji'a 2 ji'a 3 booda gaafa tidhattee ejentii na godhettee gaafattu bilooksi godhu. Kuni maalirraa maddee dadhabinaa hubannoo irraa madde. Malee namni tokko ejentii ta'ee si waliin jiraachuu isaatu gaariidha. Hoostii ta'ee si wajjin jiraachuu isaa. Maaliif innis garee siif ijaara waan ta'eef. Hojichi akkasi. Nafeertaa hoostiitti guddiftaa. Achi immoo hoostiirraa ejentiitti guddifta. Amma waan ejentii gochuu kana namoonni akka waan sadarkaa 5tti guddisuuf duukaa wal qabachuu danda'utti warra haasa'an jiru. Garuu sadarkaa 5tti guddifachuun ejentii ta'uudhaan miti. Ejentii sadarkaa 1nis ta'uu dandeessa, 2nis ta'uu dandeessa, 3nis ta'uu dandeessa. Garuu beekumsa horachuudha wanti guddaan. Beekumsa horachuu si gaafata malee dubbiinsaa dubbii sadarkaa ofii 5 ga'u miti. Sadarkaa ofii 5 ga'uun kan inni barbaachisuuf paartii banuu fi laayifii banuu fi kunoo akka kana waan biraa miti jechuudha.
Kanaafuu namoota ejentii ta'uu barbaadan ejentiitti guddisaa. Kanaafi nama tokko hostii goote jechuun namni sun guyyaa 5 kan hin caalle keessatti ejentiitti guddachuu qaba. Ani amma ijoolleen na bira dhufan gaafa guyyaa 5 ejentii taana yoo jedhan nan taasisa. Lakkoofsa guyyaa miti garuu barumsa barataniin. Guyyaa 5 kan hin jedhuuf mata duree gurguddaa 4 barattu, mata dureen inni arfaffaa kun guyyaa 2 fudhata. Waa'een siistema ijaaruu guyyaa 2 fudhata. Maal amma siistemni kun? Waa'een umsi siistema kanaa akkasitti maaf dubbatame? Nama tokko afeeruun maaf dirqama ta'e as keessatti? Neecharii hojichaatu akka kana joo. Local marketingii keessatti namni lafa mi'a bitate iyyuu si dhossa sittin himu. Akka targattu hin barbaadu. Na caaltee waa yaadu. Network marketing warra nu jennu kana keessatti garuu nama wajjin hojjetta, nama afeertee, nama waamtee, namni dhufee daboosii wajjin ba'ee hojjetaa jechuudha. Yeroo daboosii wajjin ba'u si qofaaf hojjetee gala miti. Ofii isaas hojjetateeti kan inni galu. Namaaf hin hojjettu as keessatti mataa keef hojjetta tokko jedhi. Lammaffaa immoo hoogganaan qabdu. Namni har'a maaf hin hojjenne, har'a maaf hin seenne siin jedhu hin jiru. Namni akkas siin jedhu hin jiru. Maaliif akkasiin hin jedhanii ofii keetiif hojjetta malee namaaf miti kanatu hojjettu. Fedhasaa tokko naqee gargaara jettee manaa baatee hin dhumne ammati. Lammiin ofiisaa gargaaruu dhufee, likkaasaan ofiisaa gargaaruu dhufee, michuun ofiisaa gargaaruu dhufee, jaallannis akkuma kana. Ofii keessanii hojjetattu. Haa ta'u malee neetworkii sana keessatti ani nan fayyadamaa gaaffii hin qabu. Eessaa fuudhee naa kenna? Waan isin silaa argachuu qabda inaan argadhaa lakkii. Waan isin transakshinii hojjettan kamirraayyuu ejentootaa persentii 20tu cita. Ejentoota qabaadhaa dhabaa yoo isin hin qabdan ta'e pilaatfoormiidhaa dhaqa. Yoo isin ejentii qabdu taatan immoo ejentootaaf sanaaf hiramaa jechuudha. Laayinii ani irra jirurra nami 5 ejentii jira yoo ta'e persentiin 20 nama 5 hirama. Persentii 4 ga'a sadarkaa isaan irra jiranitti jechuudha. Kanaafi nama afeeruu maaltu dirqama godheree namoota wajjin hojjechuun dirqama waan ta'eef qophaa hojjettee lafa geessu hin jiru. Nama wajjin hojjettee garuu bu'aa argatta. Kanaaf waan kana naman dhossanii jechuudha. Milkaa'ina kee namatti ni agarsiifta. Nami sunis akka inni milkaa'uuf gargaarta. Fakkeenyaaf argitaniittu anaan akkatti ejentii nama godhan nan barsiisaa. Akkatti nama afeeran nan barsiisaa. Akkatti liinkii uummatan nan barsiisaa. Akkatti koinii argatan nan barsiisaa. Neetworkii keessatti yeroo kamuu nama wajjin hojjetteeti milkoofta. Sanaaf immoo namatti afeerta. Nama dhossuun sirra hin jiru. Garee sana keessatti amanamummaa qabaachuu barbaachisa. Amanamummaatu eegama. Har'a 5,500 isin saamuu danda'an, isin hatuu danda'a. Garuu boranaa wajjin hojjettan. Fedhii hin qabdan naa wajjin hojjechuudha. Maaliif ina ta'ettanii waa yaaddaniif jechuudha. Har'a 100,000 miliyoona 1 isin hatee deemuu koorraa yeroo dheeraa isinii wajjin ture 500 600 koomishiniin argachuutu narra jira jechuudha. Kanaaf amanamummaa qabaachuu tokkoffaa namni dafqee fidaa nama tokko jalaa koiniin isaa baduun irra hin jiru. Koiniin isaa baduun irra hin jiru. Isinii galee keessumaa kitaaba koo daandii milkaa'inaa jedhu keessatti barreesseera. Hojiin onlaayinii akka kanaa amanamummaa akka barbaadu. Maaliif amanamummaa barbaada? Wal biraan jirtu qaamaan. Tarkaanfii qaamaa namarratti fudhachuu hin dandeessu. Namni si jalaa baduu danda'a. Kanaafidha hojii onlaayinii keessa hanni kan baay'ateef jechuudha. Isinii galee amanamummaa qabaachuufii qabdu ijoollee keessaniif. Warra waamtan sana amanamummaadhaan tumsuu qabdu jechuudha. Koinii na jijjiire yoo isin jedhan natti ergeettee qofa dhiisuun sirra hin jiru. Deebisuufii qabda yoo qabaatte hin qabdu taanaan immoo nama biraa barbaadiin malee ofii keetii natti ergi hin jedhin. Yeroo tokkodha nama wayiitu mana kana dhufee sadarkaan isaa 5dha. Koinii akkatti jijjiiran hin beeku na barsiisii naan jedhe. Maal obboleessa koo sadarkaan kee 5dha ati bar koinii jijjiirtee amma sadarkaa 5 gaatteetta atuu nama biraa barsiiftaa jedheenan. Dhugaadha garuu nama tokkotu na waamee 100 koinii 100 irratti erginaan jedhe. Waan ta'e natti agarsiisee na inni irratti ergee bakka sadarkaan kee 5 ta'eera deemee na geggeessee jedhe. Amma laalaa cubbuu miti kun. Yeroo inni 100 erguuf namichi immoo 100 deebisuufiit irra jira. Kanaaf yakka akkasii ol irratti hojjechuun illee sirrii miti.
jaalala walii qabaachuu, walii wajjin hojjechuu, amala namaa danda'uutu nurra jira. Maaliif garee ijaaruu jirra kaa? Siistema ijaaruutti jirra. Siistema sanatu borgalii guddaa nuu fida jennee amanna. Siistema sanatu bu'aa nuu buusa jennee amanna. Mee waa'een siistemaa kun maali? Fakkeenyuma gabaabaa isinii kennaa ayyaansaan yookaan ayyaanaan namoota samarsanii jiran kana afeeree haa jennu. Jaallanni afeeree, feenetiin afeeree, kuulanii afeeree, burtukaaniin afeeree. Warra gadii keessaa immoo liifaniin afeeree haa jennu. Liinkii isaatiin dhufan jarri kun sana booda immoo hoostii isaa ta'an. Nama shanan kana akkuma isaan jiranitti ejentii isaan taasise barsiise. Isa booda isaan immoo maal godhanii namoota shan afeeranii barsiisuu jalqaban. Isaanis namoota shan sana yeroo murtaa'e keessatti sadarkaa ejentiitti guddisan. Sila nama 5 turanii nama 25 dabalatanii nama 31. Amma immoo warri nama 30 ammallee nama 5 yoo afeeranii nama 150 akkasumatti deemaa jechuudha. Argitee ati nama 5 afeertee ji'a tokko keessatti isaan 150 ta'aniiru. Siisteemadha sun waan ta'eef siisteema keessatti liinkii ati ittiin afeerte isaan liinkii ofii isaanii afeeran isaaniin ejentii taasifte isaanillee nama sana deebisanii ejentii godhu. Akkasiin egaa ayyaanaa jala namoonni 5 jiran kun ji'a tokko keessatti nama 150 ta'ani. Ayyaanaan maal godheera jechuudha? Siisteema ijaaree jechuudha. Warri nama 150 kun kooyinii 200,200 ji'a tokko keessatti yoo jijjiiran namni 100 haa hojjetu nami 50 abadaniyyuuti. Silaa hojii bizinesii nama hundatu milkaa'a jechuu hin dandeenyu. Nama kutannoo qabutu milkaa'a hojii bizinesii. Wanni kun immoo saalarii miti waan ati borga nama kaatee jasaa fudhattu miti. Amma na hojjedheera birrii sanaa kenni waan ati jettu miti. Waan ati itti dadhabdee hojjettee siisteema ijaaruu qabdudha. Laftiin har'a isinitti mukuun bakka hojiin jirudha. Bakka itti qarshiin argamudha mana kana keessatti. Namoonni baay'een pilaatfoormii kana hamatu maal jedhanii omaa bu'aan argamu ji'a sadiittuu 100 galtuu siin jedhu. Guyyaa sadiitti 100 akka galtu sitti agarsiisu. Guyyaa sadiitti. Yoo baay'ate torban tokkotti 100 akka galtu sitti agarsiisu. Ati nama 5 afeeri. Namoota 5 keessaa 3 dubartoota 2 dhiirota. Warra dhiiraa kun yeroo isaan hojjetan kooyinii sii kenna. Almost nama tokkorraa kooyinii 3,500 ni argatta. Lamman isaaniirraa kooyinii 3,500 yeroo lama 7,000 argatteetta. Kooyinii 7,000 argatteetta. Warri shamarranis akkasuma tireejar booksii gaafa isaan fudhatan meeqadha 4,000 wayi 4,500 torban tokko keessatti kan itti irraa argattu. Shamarran karaa lamarra argattu shamarranii yoo afeertan. Gama tokkoon yeroo isaan tireejar booksii keessaa kooyinii walitti qabatan siifillee sii kenna. Tokko kun. Lammaffaa immoo yeroo isaan laayifii galanii hojjetan sa'aatii tokko biroodkaastii yoo isaan godhan 10,000 sii kennasi. Sa'aatii 3 yoo isaan biroodkaastii godhan 10,000 sii dabala. Sa'aatii 5 yoo isaan biroodkaastii godhan yookaan laayifii yoo isaan hojjetan 10,000 sii dabala. Sa'aatii 8 yeroo isaan hojjetan 10,000 sii dabala. Kuma meeqa ta'eera? 40 ta'eera. Yeroo isaan sa'aatii 12 torbanitti raawwatan 20 sii dabala. Walumaa gala kuma meeqa jechuudha? 60. Hayyee shamarran sadan 60 siif hojjetaniiru waa jennu. Isaan ofiif hojjetatan ofiis bu'aa argataniiru. Atis immoo bu'aa argatteetta. Yeroo kana 100 fi 80 argatte jechuudha. Guyyaa meeqatti? Guyyaa 7tti. Kanaafi warra ejentii hin taane warra seeraan nama nafeerreetu rakkina odeessaa jechuudha mana kana keessatti. Sanaan ala pilaatfoormii kana keessa hojjetanii of jiraachisuun baay'ee salphaadha. Kan isin ajaa'ibu ani paartaayimeriidha ofii kiyyaa. Garuu yeroo isaanii guutuu as keessa kan hojjetan maqaa namoota meeqaa isinii tarreessuu danda'a. Yoo xinnaate guyyaatti doolaara 100 argatu. Doolaara 100 jechuun qarshii 16,000, 17,000, 18,000. Luuki mee qarshiuma 17,000 haa ta'u. Qarshii 17,000 guyyaa meeqatti argattati? Isaan guyyaatti qarshii 17,000, 15,000 argatu.
ji'attuu 17,000 kan hin arganne meeqatu jira? Kanaafi guyyaatti 100,000 argachuun hin danda'amaadha. Guyyaatti pooyintii 100,000 fiduun hin danda'ama. Garuu akkatti hojjennu dursinee beekuu danda'uu qabna. Siistema keessaatti egaa koinii kuma baay'ee yookaan pooyintii miliyoona tokko guyyaatti abaluu argata jedhee maqaa namaa isinii dha'uu danda'a. Siistema keessaatti kan hin argatu. Kan isin ajaa'ibu amma koollee ejentiin qabu nami sun. Almost ejentii nama 200tti siqatuun qaba. Namni sun garuu ejentii nama 55 qofa qaba. Garuu guyyaatti doolaara meeqa argata? Doolaara 100 argata. Maaliif siistema hojjete sirriitti? Siistema hojjete maal godhee ejentoota isaa sana jajjabeesse akka isaan nama affeeraniif. Isaanuma tobbaayisee namoota 20,000 oltu isa jala jira. Garuu achi keessaa ejentiin isaa warra ejentii ta'anii isaa wajjin hojjetan nama 55. Ana bira nama 200 oltu jira ejentii ta'e. Isinii galee kanaafi tokko siistematti xiyyeeffadha. Maaliif jennaan qaxaramuudhaan waliin caalu inni nuti aktiiviin kaamii teenye eenyu. Aktiiviin kaamii inni nuti teenye eenyu qaxaramuudhaan waliin caalu. Lafa isin hin jirretti isinii galuu danda'e jechuun immoo siistema ijaartaniittu jechaadha. Maaliif akka sarariitii ishee man'ee ishee ijaarrattu sanaati. Sarariitii yookaan spiders kan jennu sun man'ee ijaarti. Man'ee ishee kana yeroo ijaartu dadhabdeeti dhanna isheetu citee dhukkubee keessaa ba'a. Ishee keessaa ba'a baay'ee qallaa isheen tartartu sun ishee keessaa ba'a. Haa ta'u malee guyyaa tokko boqochuuf, guyyaa tokko haara galfachuuf, guyyaa tokko teessee nyaachuuf jirti jechuudha. Miixattee of keessaa baaftee guyyaa guutuu hojjetaa oolti. Irseedhaa hojjetee fixe immoo kan humna ishee caalu dhaqee jalaa diiga. Ammas deebitee ijaarti. Filannoo biraan qabdu kaa siistema sana keessatti kan isheen argattu. Dadhabdee ijaartee fixxee gaaf tokko gaaddisa boqotti teessee tisiisni dhaqee ofiin itti galaaf. Bararoon dhaqee ofiin itti galaaf. Yeroo dhaqxu isa qoonxaa ta'es isa haaraa ta'es hunda isaa achitti argattee jechuudha nyaata ishee. Dhaqxee itti martee qabattee nyaachuu qofaadha jechuudha. Akkasi siistemni. Fakkeenya gaarii nuu laatti bineensi xiqqaan kun ilbiisi dadhabduun kun fakkeenya gaarii nuuf taate jechuudha. Nu dadhabsiisa siistema ijaaruun dhugaadha mijataa miti. Namoonni baay'een komiis hin qabdan argeeraan. Komiis hin qabdan yeroo fudhataa dadhabsiisaadha akkasuudha kan jedhu dubbattu nan dhagaas barreeffama keessas nan arga. Tola argachuu akkamitti dandeenya silammoo? Wanti tola dhufe bar cubbuudha yoo ta'e nama ajjeesnee nama miinee namarratti daba hojjennee yoo ta'e tola argachuu dandeenya. Sanammoo Waaqayyo isin jaallatu nu isin hojjennu. Isinii galee kanaaf hojiin inni jalqabamaa inni siistema hojjechuudhaaf isin dhukkubuu qaba. Dadhabuu qabdu. Sadarkaan amma ga'e kanatti dadhabeen ga'e bara agabuufaatti buleen ga'an qoosaatti isin geenye. Muuxannoo koo yeroo baay'ee isinii kaaseera. Mucayyee yeroo sana anaan bilook na goote irra pilaatfoormii kanarra hin jirtu. Utuu anaan bilook hin goone ta'e anaa wajjin hojjettee itti ta'e garuu nama yeroo kana supperii qaqqabdudha seen hojii kiyyaan. Ani immoo yeroo kenneeraaf, obseeraaf. Kanaaf waa hedduutu jira, feekii baay'eetu jira nama keessa. Isin garuu akkas hin ta'inaa. Siistema keessan jabeessaa, ejentii keessan guddisaa. Nama dhufe hunda ejentii godhaa, gargaaraa. Walwalii keessanii fi jaalala guutuu qabaadha. Akkamiin immoo koomishinii arganna? Mee koomishiniin ejentii guddaadha nuun jette mee eessaa argannaa jettan yoo na gaafattan deebiin koo kunooti. Gaafa ejentii taatan sadarkaan keessan 4 ta'a. Sadarkaan keessan 4 jechuun sadarkaa D jechuudha. Sadarkaa D miidhagaa warra ejentii taatan ilaalaa maqaa keessan jala ejentii kan jedhu tuttanii maqaa keessan jala sadarkaa keessantu jira D kan jedhu. Sadarkaa D immoo meeqa argataa? Persentii 4 argata. Sadarkaa D san argachuudhaaf koinii jijjiiruuf dirqama hin qabdu. Koinii jijjiiruuf dirqama hin qabdu. Sadarkaa san argachuudhaaf koinii jijjiiruuf dirqama hin qabdu. Garuu gaakkumati ejentii taatuun
sadarkaan kee DNC kennama jechuun transakshinii borsi ati hojjettu koinii ati hojjettu isuma ofii kee hojjettu irraa persentii 4 sii kennuuf deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf koinii 100 jijjiirtee haa jennu ati. Koinii 100 gaafa jijjiirtu persentii 74 sii kenna. Persentiin 70 silumayyuu dhaabbataadha sii kennama. Persentii 4 immoo sii dabala. Maaliif? Persentii 4 qabda kaa waan hojjetamurraa. Persentii 4 irratti sadarkaan keessan diidha. Waanuma ofii keessanii hojjettanuu deebitanii 4 argattu. Waan hoostiin keessan hojjetan hundarraa persentii 4 argattu. Waan transakshinii isin jalatti hojjetame hundarraa persentii 4 argattu. Gaaffii tokko na gaafatu namoonni pilaatfoormii kanaan birriin kaffalu taanaan maalirraa fayyadamaa jedhanii na gaafatu. Pilaatfoormii kanaaf ani maaliin bu'aa buusee jedhanii na gaafatu. Waan ati bu'aa buustee gaafatti koinii jijjiirtu persentii 10 argata pilaatfoormichi. Kana jechuun ati 100 jijjiirte yoo ta'e 10,000 kan saati jechuudha. Ati miliyoona 1 jijjiirte yoo ta'e 100,000 kan saati jechuudha. Walumaa gala miliyoona 1 irraa 300,000 sirraa jeta. 300,000 keessaa 100,000 kan pilaatfoormii kanaati. 100,000 kan pilaatfoormii kanaati. 200,000 immoo kan ejentootaati. Ejentootaaf hiramaa jechuudha. Akka carraa ta'e suppirii qaqqabdeetta taanaan waan jijjiirte sana namni sirraan fudhatu. Kanaafuu ga'een nama supper ejentii qaqqabe tokko persentii 90 ta'uu danda'a. Persentii 4 kaaftee hanga persentii 20 argachuu dandeessa. 70 silayyuu jijjiirraa keessatti kan keeti. Persentii 20 sumaaf deebi'a. Persentii 90 iyyuu deebitee argatta jechuudha ofii keetii. Jalqaba sadarkaa guddifachuuf immoo maal gochuu qabnaa? Amma sadarkaan sun maal ta'uu qaba? Guddachuu qaba. Sadarkaan sun guddachuu qaba. Sadarkaan sun akkuma sila isiniin jedhee jijjiirraa koiniitiin kan inni jijjiiramu. Jijjiirraa koiniitiin. Transakshinii nama 100 jalaa qabda yoo ta'e, namni 100 transakshinii 200,000 yoo hojjete. Namni 100 transakshinii 200,000 yoo hojjete 200,000 yeroo 100 yoo baay'istan meeqa ta'a? 0 sadan achi dabarsaa fi almost miliyoona 20. Namichi maal ta'eera jechuudha? Namichi sadarkaan isaas B ta'eera jechuudha. B ta'eera. Kanaafuu transakshinii si jalatti hojjetamu ijoollee kee irrattis ni eedaa, sirrattis ni eedaa. Transakshinii yookaan jijjiirraan koiniidha. Sirrattis ni eedaa, ijoollee irrattis ni eedaa. Warra si wajjin jiran irratti. Transakshinii akka waliigalaa hojjetamudha malee koinii ati dhuunfaatti jijjiirtu miti. Koiniitu jijjiirama akka waliigalaa. Atis waan geeddartu qabaachuu dandeessaa. Namoonni si waliin jiranis waan geeddaran qabaachuu danda'u. Yeroo kanatti walitti da'amu miliyoona 2 yoo guute sadarkaan kee C ta'a. Miliyoona 10 yoo guute sadarkaan kee B ta'a. Yoo miliyoona 50 guute A taata. Yoo miliyoona 150 guute S qaqqabda. Sadarkaa supperii qaqqabdaa jechuudha. Akkasiin sadarkaa keenya guddisaa deemna. Akkuma sadarkaa keenya ol guddisaa deemnuun immoo koomishiniin keenya dabalaa deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti namni sadarkaan isaa D irra jiru baay'een argatu. C itti gaafa dhufu garuu waa argachuu jalqaba. Wanta ta'etu mul'achuu jalqaba. Waa ajaa'ibadha. Koomishiniin naa dhufuu jalqabee jedhu namoonni gaafa sadarkaan isaanii C ta'u. Gaafa B ta'u immoo dabala baay'ee. Gaafa A ta'u immoo guyyaatti $10, $20, $30 argatta jechuudha. Gaafa S qaqqabdu immoo kan sila jedhee hanga $100tti guyyaatti argachuu dandeessa. Garuu dhaabbataa miti. Sababni isaati qaxaramtee hin jirtu. Akkuma hojii guyyaa sana hojjetameetti kan itti argattu. Sa'a 24 keessatti sii gala saalariin kee ji'aanidha kan ilaalamu. Ati guyyaadhaan baafachuu dandeessaa garuu ji'aan ilaalamu. Gaafa ji'aa kanati miindaa isaa nyaatte, kanati koomishinii isaa nyaatte expire godha. Keessaa ba'aa deema. Malee walumarra tuulamaa deema isinitti hin fakkaatin. Fakkeenyaaf har'a miliyoona 5tu jijjiirame ana jalatti yoo ta'e ji'a irraa gaafa darbu
komishana miliyoonni 5 sun keessaa phase out godhan ba'a. Maaliif saalariin kee ji'a tokko qofaaf kan inni turu. Ati saalaricha baafatteetta fudhatteetta daamnachi keessa jiru amma ji'a tokkotti tura guyyaa 30tti ba'a. Egaa kana keessa sadarkaan namaa gadi bu'uullee danda'a deebi'ee. Namni sila fakkeenyaaf koinii miliyoona 2 jijjiiree akka carraa ta'ee waliigala koinii miliyoona 2 isa jalatti transakshinii hojjetameef sadarkaa itti guddate guyyaan 30 gaafa darbu 10,000 yoo irrate fakkeenyaaf miliyoona 1 fi 900,000 fi 90 yoo ta'e namichi sadarkaan isaa itti gad deebi'a. Amma ishee 10,000 sun hojjetamtee guututti alas immoo ol deebi'a. Kanaaf sadarkaan ejentummaa gadis bu'u olis deebi'uu danda'a jechuudha. Namoonni tokko tokko rifatu gaafa sadarkaan ejentii isaanii deebi'ee gadi bu'u. Maaliif ooluma naa ka'een taa'uu jedhanii yaadu? Akkasitti immoo hin danda'amu. Maaliif saalariin ji'a tokko edaamisaa gaafa ji'a tokko phase out godhaa deema. Kanaaf siistema gaafa ijaartanii sadarkaan ejentummaa keessanii gadis bu'u olis deebi'uu danda'a. C ta'uu danda'a, B ta'uu danda'a, A ta'uu danda'a, S geessanii gadi deebi'uu dandeessu. Sunni badaa rakkoo hin qabu. Hin deebi'a waan ta'eef sanatti dhiphachuu hin barbaachisu. Amma argattetti koomishinii guddaa argatta yeroo inni gadi bu'u koomishinii sirraa citaa koomishiniin kee xiqqoo gadi bu'uu danda'a ammas deebitee hojii keetti jabaattaa ol deebitaa jechuudha. Kanadha akkasitti cimtanii hojjettanii sadarkaa keessan guddisaa deemuu qabdanii sadarkaan ejentummaas bifa kanaanii kan inni guddatu jechaadha. Sadarkaan ejentii tokko akkamiin guddata waan jedhu asirratti kaasuu yaaleera. Namni tokko akkamiin siistema ijaaraa jalqabaa nama afeera. Nama afeere sana immoo gara hoostii isaatti fida. Nama hoostii isaatti fide immoo guddisee ejentii taasisaa jechuudha.